akka biyyaa hidhe waldeen maal isin qofa nyaatamoo nuti isin nyaanna geemaatiis buskutii saambusaa isin nyaanna egaa saambusaan keessaa dhibdee jirti maal ta'e beektu saambusaa hojjechuu wallaalee buskutiillee hojjechuun beeku an kan hojjechuu beeku geemaatiidha akkam geemaatiin kon bareedu dhugaa rabbiin bareeddu geemaatiin ko baay'ee tokko bareeddi araboonni yeroo ittiin hojjedhu iyyuu baay'ee jaallatti buskutii immoo ittiin beeku ittiin baree mucaaqooti itti taphate waan akka quba moo maal hojjetate waan ta'e hojjetate dhugaa rabbiin mucaaqooti itti taphate sammoo jechuudha kunoo geemaatii haala kanaan hojjetadhee jira viidiyoo waraabawan jedhee shinaan jedhu mucaan beektu miti keessallee seenu viidiyoolee shinaan jedhu garuu sin qofa miti kan nutis nyaachaa irra kunoo nutis albaasaa irra geemaatii keenya saambussaa nan bitadha malee bakkeerraa wannoo ta'e naa ta'uu dide gudina godhannoo dhugaa naa ta'uu dide ciruma naa ta'uu dide dhugaa rabbi guyyaa lama toshee hindi de yuutuubii irraa ilaaleetan tolche malee hin beeku mitiire yuutuubii irraa ilaaleetanii akka isaan tolchanitti na qopheeffadhadhe na dide tasumaayyuu dhugaa rabbi na ta'uu dide akka kan biyya arabaa sana miti amma kan biyya arabaa sana ashagantinii isaa bitu mitiire maanni maqaansaa xaqallalamaa isaa bitteetu murmuramaa isaa bittee hojjetta mitiire kun hin jiru as biyya kana hin jiru nan dhabe dhugaa barbaadee nan dhabe naannoo kana hin jiru gaaddoo biraa jiraatee hin beeku malee jechuudha. Itti dhiisee guyyaa lama ofii kooti nan hojjedhannaan ta'uu dide itti dhiisee nan bitadha bakka anumaaf mucaaqoo qofa waan ta'eef abbaa lama bitannee nyaannaa jechuudha geemaatii sima kana qopheeffannaa shoorbaa keenya akkasitti ba'uutti jirra garaa madaanni kunoo dhumattee ijoollee keenya hunda keessaniyyuu bagatti isin geessiniin jedha gidduu kana biiziin ta'ee gidduu kana mana fayyoos turee achiiseen tasgabbooftee jennaan hin deebi'ee manatti galee viidiyoo immoo akkatti waraabuun dhabee na diddeechuudha. Kanaaf malee kan hin badeenuman jira ijoolleen baay'een na iyyaafachaa turtan waan ta'eef kunoo geemaatiin koo kana fakkaata isinillee nyaadhaa kottaa nyaanna akkanitti bukeessu isin argisiisa bukeessaan ture nafaana bu'aa bukeeffadhaa nyaadhaa warri biyya keessaan kajeelinaa dhugaan isiniin jedhan kajeelinaa qopheeffadhaa nyaadhaa maal abbaa isheeti qopheeffadhaa waan itti nannaqee isin agarsiisa amma nafaana bu'aa hunat kunoo bishaan ho'aa dhalaa kun. Bishaan ho'aasaa lablabii ho'aasaa garmalee osoo hin taane xiqqoo maseen bu'eesse xiqqoo maseen ho'isee kuni shukkaaraa fi kaameraadha. Ashaboodha bakka sadiitti qopheeffadhe aannan hin jiru kaasila aannan needoo miti aannan needootiin qophaa'aa ture inni hin jiru kun harka koo dhiqachuun deemee bukeessuudhaaf shaan eegaa miicadheen dhufee kun kuuratti kanatti bukeeffadha jechuudha. Kunoo nan bareeka qommi koo bakkee jiraa jiru hin agarree badaan buute maaltu na laalaa sila dhiiran na laalaa miti ijoollee shamarranii keenya na laala malee dhiirri maallattii fuudharoo na laalu kunoo akkasittiin bukeeffadhe harka dhiqadhee dhufee bishaansaa jechuudha kaameraadha ashaboodha ashaboo jennaan nuti akka biyya keenyaatti soogidda ittu isin iddoo biraatii soogidda sanaa kaameraadha xiqqoo tokko gaa an xiqqoon bukeessa ruubii faan bukeessaan ruubii daakuu ruubii faan bukeessaa jechuudha sitti agarsiisa xinnoo tokko kana gaa bishaan kana waliin makee daqiiqaa 20 faa ka'a koffaan manni jedhutti jechuudha amma bishaanni kof jedhee achi ol dhufutti kaameraa bishaanni shukkaarri sun wal fudhatee achi ol dhufutti daakuutti naqu maaliif jennaan sirriin ta'u namatti illee hin tolu fooliin isaallee namatti hin tolu yoo walii wajjin bukeessanii akka mana rabaatti bareetti jechuudha akkasitti bukeessaa ture yeroo ittiin bukeessu mana jaraatii jechuudha. An miidiyaa marraa ilaalinee hojjechaa fi ture jaraallee jechuudha. Kunoo kana fakkaata akkasitti nashagee kaa'e kunoo daakuun immoo ganaa itti naqagaa amma kaameraan koof jedhee ol deebi'uutti wanti itti nannaqe sun kaameraa shaboodha sukkaara kanumadha amma ol deebi'uutti itti naquu jechuudha gaa kunoo amma ol deebi'ee jennaan itti naqadhee bukeessaara mala amma isheen geessu argitanii xiqqoodha bara. Ruubiidha ruubii bichaan bukeesse maaliif nama lamatu taane nyaanna waan ta'eef wannoodha nu gaachuudha kunoo bukeeffachaan jira akkasumas hin argitanii wanni immoo maanni maqaansaa sarkatti keetan kana guwaantii kana immoo qaban ture wallaggatti shaanxaa keessa fuudhee dhaqee wallaggatti irraanfadhe bitadheen ture beektanii amma numa nyaata harka koo dhiqadhee na argitanii harka dhiqadheen dhufe kaakunoo harka dhiqadhee bulbulaara bukeessaa sanuuwwan okay akkan itti bukeessu kaasin argisiisa maaliif jennaani harka koo hunda isaatti hin fixuwan qubaanin bukeessa laa kun argitanii nattuun buune qubaanin bukeessaa laa kun akkasitti akkas godhee malee harka koo keessa kaayee barcaq godheen bukeessu jechuudha.
Kun amma harka kiyyatti ishee qubaattuu qaqqabattee jennaan zayitiitti cobsachaa irratti xiqqeessa zayitiitti cobsa. Maaf zayitii waan hojjetamuuf iyyuu zayitii dhugaa nama rakkisaa jechuudha. Kanaaf jedhee xiqqeessee kunoo harka kootti zayitii cobsachaa jira jechuudha. Kun akkuma argitanii saniin booddee kun akkasitti bukeeffachaa jira jechuudha. Kun akkuma isin argitanii quba koo harkan galchu amma tokko harka galchee sirriitti bar'u kanaan sukkuma miti ani bar'uudhaan sukkuma durii yeroo mana rabaatti hojjedhu na laalti jaartiin kiyya dhuftee ani intini isaanii marratti rukuta malee bukeessaa isaa tolcha malee harkaan hin laaqu dhugaa rabbiin laaqu qobbumaa hin hojjedha bakka akkasi kun alaa kana fakkaata. Kun amma kana ta'ee jira argitanii harka kootti na laaqqatee hin jiru argitan miti. Haala bareedaa kanaan hin bukeeffachaa jira. Maafi namatti hin tolu akka hin taanetti bukeessaa makanaa'u yoo seeraan bukeessan malee namatti hin tolaa kun akka itti rurrukutee hojjechaa jira. Kun harka koo argitanii gaduun buune laa quba koo malee gadi buune tokko gashee bukeessaa jechuudha. Natti hin tolaan duruma olaa akkasitiin assaanii irratti rurrukutaa laa kunoo akkuma isin argitan qubaan qabee isaanii irratti rukutaa bakka kana malee bukeessaanii tokko miidiyaa kanarraa argitanii akkanitti bukeessu argitanii kunoo bakka isaaniitti rurrukuttaa akka buqaa kunsaa tole kunoo isaaniitti hin qabanne zayitii xiqqootti cobsadhee ka argitan mitiire. Kanaaf ijoolleen mana rabaa keessa jirtan illee hojjetachuu dandeessu baay'ee mi'a ashaboo xiqqoo camitti gootaniitu bishaan qaaqota godhaa deemtu ganna kanammoo achii ganna mitiire hin qorra asiillee nu'a anillee ho'aaf ganna adda baasee hin beeku kunoo haala kanaan hin rukutee sirreeffachaa jira jechuudha. Akkasiin argitanii baay'ee rukutee qubumaan jechuudha. Intini watti rukutaa ragaa isaanii sanatti haala kanaan dubbaan onarraa galuu deemaan ijoollee geemaatti kana fooyya'e natti fakkaata si'an ammoo shoorbaa kana dhuga mitiire shoorbaan kanuma biyya rabaa fayyadama qiicee minaaman fayyadamu. Yeroo kan mana baabura dhaqee daasisa bahu kanuma biyya rabaa sana bitadheen jira. Kan biyya keessaa itti bitatta waan hundumaayyuu hin jira jechuudha. Asuma bitadheen sun dhaqee qindaasifannee mana baabura dhaqee bitanneen isuma dhaqee yaadadde suuqimarraa dhaqee fudhadha abboo. Akkasii cinqiin barbaadu kaasila harmee koo bukkee ittiin soomadhee yaadee ture naaf hin mijanne mitiire haalli dubbii keenyaa kana ta'ee akkasitti kunoo doorsifamaa jiraan miidiyaa irratti baheen dubbadhu dhinnise malee baay'ee rakkoo keessa hin jiraane amma dubbadhu malee miidiyaa irratti rabbi naaf laaffisu hundaafiyyuu du'aa godha. Kunoo kana fakkaata kunoo kaala kana fakkaateera isaan bussaan kun gubatte kottaa nyaadhaa dhugaa ana nyaatu biyyeen kottaa nyaadhaa moo akkamii guuttatta.